Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama kam oltan sagantaan keenya eegalee kan har'aaf qixeessinen bakka buutonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaan waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessan. To announce to the people of Ethiopia and the rest of the world that after 10 days of intensive negotiations have concluded a peace agreement. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee Wallagga lixaa to'achuu jiraattonni BBC'tti himan. Gaafansi dubbisu sagalee dhukaasaan dhagaa duuba kee ammas dhukaasatu jira jechuudha. Dhukaasi jiru dirree waraanni injifatamee waan jiruuf waraanni injifatee dhukaasaatu jira. Odeessaalee gaggabaaboos qabnaa sagantichaaf Raa'ol Balaay dhiyeessa. Bakka buutonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaan waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessan. Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti erga eegalamee jala bultii waggaa lammaffaa irratti qaamoleen lameen gaaga'ama hedduu booda dhiibbaa dhaabbilee idil addunyaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana mallatteessan. Mariin nagaa jaarsummaa gamtaa Afrikaa jalatti kan hoogganaa turan Pireezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo duula walirraa hin cinne booda TPLF fi mootummaa Itoophiyaa waliigaltee waraana dhaabuu irra gahaniiru jedhan. Kunis xumura marii araaraa osoo hin taane jalqabbii gaariidha jedhaniiru. Ibsa waliigaltee qabxiilee 12 qabu kan fuula jalqabaa kan dubbisan gorsaa nageenyaa ministeera muummee Reedwaan Huseen Yootaan kan itti aanu kan dubbisan immoo dubbii himaa TPLF Geetaachoo Raddaadha waan isaan jedhan kunooti. The representatives of the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the TPLF have agreed to announce to the people of Ethiopia and the rest of the world that after 10 days of intensive negotiations have concluded a peace agreement. Mootummaan Federaalaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee nagaa waarawaa fi waraana dhaabuu kanaan bakka bu'oonni mootummaa Federaalaa Itoophiyaa fi TPLF marii cimaa guyyoota 10 booda waliigaltee nagaa irra gahuu isaanii uummata Itoophiyaa fi addunyaa maraaf beeksisuu barbaanna. Galammeessoo dhaabbataan dhukaasa dhaabuu fi kaaba Itoophiyaatti lola ganna lamaaf tureetti xumura kennuuf waliigalleerra. Kasadeessoo ammoo waraanni kun mancaatii lubbuu namaa fi gaagaama hedduu fideera. Kanaafuu boqonnaa wal dhabdee boodatti dhiifnee nagaa fi tasgabbiin jiraachuuf fedhii uummata Itoophiyaa maraati. Fourth, it is fundamental that we reaffirmed our commitment to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of Ethiopia. Afreessoo ammoo walabummaa fi kabajni daangaa Itoophiyaa kabajamuu akka qabuu fi heerri mootummaa biyyattii kabajamuu akka qabu waliigalleerra. Kanaafuu Itoophiyaan humna ittisaa tokko callaa qabdi. Kana malees haala qabatamaa lafarra jiru tilmaama keessa galchuun loltoota TPLF'if sagantaa waraana hiikkachiisuu fi hawaasatti deebisuu irratti waliigalleerra. Kashaneessoo ammoo mootummaan Itoophiyaa eejensiiwwan qarqaarsa namoomaa wajjin hojjechuu itti fufuun kanneen qarqaarsi barbaachisu hundaaf akka dhiyeessu waliigalameera. Ja'affaarratti ammoo tarkaanfiiwwan ce'umsaa naannoo Tigraay keessatti heera mootummaa bakkatti deebisuu akkasumas sagantaa haqa ce'umsaa itti gaafatamummaa dhugaa fi araara of keessaa qabu irratti waliigalleerra. To start implementing this undertakings without delay, we have agreed to stop all forms of conflicts and hostile propaganda. Torbaffaarratti ammoo waliigaltee kana hojiirra oolchuuf akka nu gargaaruuf lola gosa kamiyyuu fi propagaandaa hatattamaan dhaabuuf waliigalleerra. Kanumaafis lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jiran waliigaltee kana akka deeggaran, sagalee qoqqoodinsaa fi jibbaa akka dhaaban, akkasumas humna isaaniin diinagdeen akka bayyanatuuf akka gumaachanii fi hariiroon hawaasa gidduu ture akka haaroomu akka hojjetan ni gaafanna.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Ameerikaan garee IS Soomaaliyaa keessaa fi miseensota isaa baha Afrikaatti meeshaa daddarbarsan irratti qoqqobbii keesse. Gareen IS bakkeewwan kaaba baha biyyattii bara 2015 irraa eegalee socho'aa kan jiru yoo ta'u lammiilee nagaa irratti dabalatee haleellaa raawwata. Kooriyaan kaabaa fi Kooriyaan kibbaa yeroo jalqabaaf misaa'ela walitti dhukaasan. Jalqaba Kooriyaan kaabaa misaa'ela daangaa bishaanii Kooriyaa kibbaa seenee dhukaaste. Misaa'elli fageenya gabaabaa imalu fageenya kiiloomeetira 60 irratti yoo qubatu magaalaa Kooriyaa kibbaa Sookotti alaarmii yookiin akeekkachiisa qilleensarraa hordofsiiseera. Keeniyaatti arbi haadhoon ardii Afrikaatti waggaa dheeraa jiraattee du'uu ishee tajaajilli kunuunsa bineensota bosonaa biyyattii beeksise. Maqaan ishee Diidaa yookiin Giiftii Saafoo kan jedhamtu arbi kun tajaajilli kunuunsa bineensota bosonaa Keeniyaa akka jedhetti waggaa 60 hanga 65 jiraatteetti. Tiwiitariin mallattoo akkaawuntii mirkaneessu Bluetick jedhamu kennuuf ji'aan $8 kaffaltii akka gaafatu abbaan qabeenyaa haaraa dhaabbatichaa beeksise. Elon Musk dhihoo $4 biliyoona 44 dhaabbata Tiwiitaraa bituun ibsameera. Murtiin kun ergaawwan dogoggorsaa irra aanuuf gargaaraa jedhameera. UK'tti kana booda maashiniin faaksii barri irra darbeeraa jedhame. Faaksiin waggoota dheeraadhaaf UK keessatti dhaabbataadhaan hojiirra oolaa tureera. Haa ta'u garuu to'ataa koominikeeshinii UK kan ta'e Ofcom faaksiin kanaan booda hojiirra akka hin oolleef seera daangessu baasuuf mari'ataa akka jiru ibseera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Guyyaa lama dura aanaaleen Wallagga Lixaa, Mandii, Qilxuu, Karraa fi Lataasibuu hidhattoota WBO'n to'atamuu jiraattonnii fi aangaan BBC'tti himaniiru. Dhimma kanarratti BBC'n gama mootummaa naannoo Oromiyaan deebii argachuuf yaalus hin milkoofne. Garuu qondaalli mootummaa godina Wallagga Lixaa nageenya isaaniif maqaan akka hin dhahamne gaafatan tokko hidhattoonni aanolee kanneen keessa akka jiran BBC'f mirkaneessaniiru. Qondaalli kun akka jedhanitti hidhattootni erga humna waraanaa mootummaa waliin walitti dhukaasaa turanii booda magaalicha galanii baankilee akka Awaash, Baankii Daldalaa fi Baankii Siinqee saamaniiru. Waajjiraalee mootummaas barbadeessaniiru jedhan. Qondaalli kun hidhattootni kaabinoota irratti xiyyeeffatu jedhamee waan sodaatamuuf hedduun isaanii baqatanii akka bahanis BBC'tti himan. Jiraataan magaalaa Mandii maqaan akka hin dhahamne gaafatee fi nageenya isaaf jecha sagaleen geeddarame baankiiwwanii fi waajjiraaleen mootummaa barbadaa'uu akkasumas haala magaalattiin irra jirtu waa'ee lakkoo ammayyuu ittaanaatti himeera. Konkolaataan tokko socho'aa jiru suuqii biltii kibaara manni namoonni kaan jiraattonni illee mana isaan qabatanii mana keessa jiru ijoollee ibsaatti qofa mana keessa jiru malee. Ibsaan immoo jira? Ibsaan jira. Gaafan si dubbisu sagalee dhukaasaan dhagaa duuba kee ammas dhukaasatu jira jechuudha? Dhukaasi jiru dirree waraanni injifatamee waan jiruuf waraanni injifatee dhukaasaatu jira. Hidhattootatu waraana mootummaa ree? Odeeffannoo qabnuun baankiiwwan akka saaman dhageenye turre dhugaadha wanni kun? Dhugaadha eeyyee. Tole baankii hagamii kan ijaan agartee jira? Baankii komershaal baankii argeera akkasumas baankii Siinqee dhiyeenya kana hundeessan argeera biraan baankis argeera. Eenyutu saame? Waraanuma bakkeedhaa dhufee injifate waraanni bilisummaa Oromoo seenee teeleenis waajjira teelees saamuneera. Waajjira teelees? Waajjirri mootummaa kan guutummaa guutuutti waan hafeen. Guutummaa guutuutu waan hafeen jiru gaafa jettu hin saamame moo maaltu ta'e? Eeyyeen saamame gubateera baay'eedha waajjira poolisii kan magaalaas kan baadiyyaas waajjira bulchiinsa taanaa mana cibus. Gugubateera? Eeyyee. Tole maaltu gube? Hidhattootumatu gube? Hidhattoota duukaa namoonni deemanis gubaniiru yaalii akka tattaafii godhaniiru. Maaltu mul'ata fakkeenya baankii kana dura nama beektanatti fakkaata? Maaltu mul'ata? Balballi isaa banaadha? Kana waan tokko hin jiru galmeen guutuun diigamee barbadaa'ee faca'ee waraqata bichaatu mana isaa geejjibte galmeen fuulti galmee guutummaan isaa bittinnaa'eetu jira malee waamsi jiru. Hojjettoonni mootummaa hojjettoonni baankii hin turre yeroos? Hin turre sa'aatiin sun sa'aatii dhufaasitti jalqabu sa'aatii tokko waan ta'eef hojiin idilee sa'aatii lamatti beekamaadha. Waardiyaarraa kan hafe namoonni achi hin turre. Amma magaala keessa maaltu mul'ata? Amma uummanni yaa'ee olii gadi wachaa jira. Ijoolleen qeerroon
iddoo waraanni gadhiisee ba'e kana keessaa waan adda addaa buboo ilaaluudhaaf dirree sanarra olii gad buutee baay'ee jira. Hammi baay'een hidhattoota magaalaa keessa sossoo'anii baay'eedha. Baay'eedha ilmaan isaanii amma nan jedhamu baay'eedha. Tole lammiileen nagaa'oo namni jiraatoti baqatan jiru magaalattii keessaa. Magaalaa keessaa gara baadiyyaatti har'a sosocho'aa jiru. Sagaleen dhukaasaa kana sodaatanii kadeessas immoo dirooniin dhufee marsee deebi'ee kan jedhudha sodaatanii sodaa kanarraan kan ga'u gara baadiyyaatti deemaa jiru. Jiraataan magaalattii biraan ammoo waraanni mootummaa dirooniin haleelaa akka ture himanii namoonni miidhamanis jiru jedhaniiru. Ka'umsi waraanni bilisummaa Oromoo naan magaalaa to'achuudhaaf dhufe. Kanaaf booda dhukaasii banamee amma galgala sa'aatii tokkotti dhugee galgala sa'a 1:02 dirooniin dhuftee iddoo sadiitti dhukaasa boombii darbate. Mandii duwwaa sadii ijoollee nama lama rukuttee nama lama miila rukutame achi kiiloomeetirii 80 magaalaa irraa ganda waamaa jedhamutti immoo darbatame ijoollee nama 6 rukutame. Nama tokko du'e. Guyyaa guutuu gamaa gamanatti walitti roobuu waraanni warri kan mootummaa gadhiisanii magaalattii ba'an. Magaalaa gadhiisanii kaambii tokkotti galan. Kaambii sana keessa har'a waraana warri booboonni dabalatanii dhufanii humna guddaatti gadhiisanii amma sa'aatii 5 walakkaatti kaambicha barbadeessanii gaayasan. Kanaaf magaalaa keessa hidhattoota jira. Hidhattoota bilisummaa Oromootu jira. Gara nama 700 oliiti. Diroonii jettan diroonii ta'uu akkamitti bartan isin? Simaayilaa darbatame uwwisaa maduu dhufee xiyyaarri immoo simaayilaa isaa turte magaalarra naannoftee magaalarra baay'ee naannoftee uwwisaa turte. Dhaggeeffattoota keenya dhumarratti immoo Zalaalam odeessaalee ispoortii nutti himuudhaaf as na bira jira. Kaleessa taphoonni chaampiyoons liigii adeemsifamaa turaniiru har'as itti fufanii jiru. Maaltu jira Zalaalam maal nutti himta? Tolee galatoomii Firaa'ol kaleessa taphoonni chaampiyoons liigii gaggeeffamanii jiru. Haala ajaa'ibsiisaa ta'een kilaboonni Ingilizii milkaa'anii jiru. Osoon eegamiin ture Liverpool dirree isaa irratti Naappoolii keessummeesse. Naappooliin yeroo ammaa kana seeriyaa Xaaliyaanii sadarkaa tokkoffaarra kan jiru gahumsa guddaarra jira. Taphattoota kan akka Osimhen sarara fuulduraa irratti kan beekamu lammii Naayijeeriyaa. Isaan akkasiitii kan of keessaati qabu jechuudha. Kaleessa Liverpool wajjin morkii cimaa taasisanii garuu Liverpool daqiiqaa dhumaa irratti jechuudha galchiiwwan 2 lakkoofsee 2-0tiin injifachuun gara marsaattaa nutti darbeera. Liverpool duras darbeera garuu kan kaleessaa injifannoo guddaadha jechuun ni danda'ama. Tottenham Marsee kilaba biyya Faransaay waliin taphate. Antonio Conteen adabbii kaardii diimaa 7 darbe argatan irraa kan ka'e tapha Sporting Lisbon waliin taasisan irratti jechuudha. Guyyaa kaleessa bakka leenjisaan dhaabbatanii hin gaggeessine haa ta'u malee kilabni isaanii Tottenham dhumarratti osoo eegameen Marsee injifatee gara marsaattaa nutti darbuu isaa mirkaneeffatee jira jechuudha gama kilaboota Ingiliziin. Har'a immoo Chelsean Dynamo Zagrebiin keessummeessa. Kanaan dura Dynamo Zagreb Chelsea injifachuu isaarraa kan ka'e leenjisaan Chelsea duraanii Thomas Tuchel jechuudha hojii isaanii dhabanii jiru. Graham Potter har'a injifachuuf kan taphatan ta'a garuu karra eegaan isaanii filannoo jalqabaa ta'ee Arrizabalagaan miidhama isa mudateerraa kan ka'e har'a hin taphatu. Real Madrid Celticin keessummeessa. Manchester Cityn Sevilla waliin taphata. Asirratti Firaa'ol Real Madrid Chelsea fi Manchester Cityn gara marsaattaa nutti darbuu isaanii kanneen mirkaneeffatanidha. Gama Manchester Citytiin Erling Haaland galchii lakkoofsuun bara kana kan beekamu jechuudha. Miidhama xiqqaasa mudateerraa kan ka'e har'a Cityidhaaf hin hiriiru. Torban darbe Real Madridin kan injifate RB Leipzig immoo Shakhtar Donetsk'n keessummeessa kilaba biyya Ukraineedha. Biyyi isaanii waraanarra waan jirtuuf Poolaandittidha kan isaan taphatan magaalaa Warsootti jechuudha. AC Milan immoo RB Salzburgin keessummeessa. Copenhagen kilaba biyya German Borussia Dortmund wajjin bara kana gamsa gaarii irratti kan hin argamne garuu kanaan dura cimina guddaa kan qabu Juventus kilabni biyya Xaaliyaan immoo PSG kilaba biyya Faransaay sadarkaa jalqabaarra jiruutiin kan keessummeessu ta'a jechuudha. PSG'n gara marsaattaa nutti waan darbu hin fakkaatu. Taphni xumuraa gaggeeffamu Benfica fi Maccabi Haifa gidduuttidha jechuudha. Taphoonni har'aaf eegaman isaan kanneen. Tolee Zalaalam hunduma isaaniif carraa gaarii. Galatoom. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya goola bunduraa mootummaan Taanzaaniyaa loltoota kumaan lakkaa'aman ibidda tulluu guddicha Afrikaa Kilimanjaaroo irratti torbee darbee ka'ee dhaamsuudhaaf bobbaase. Waraanni biyyattii qaamota kaan wajjin ta'uudhaan biqiltoonni otoo hin badiin bira geenyaa jedhaniiru. Sagantaa keenya har'aa goolabnee kan isinii dhiyeesse ana Firaa'ol Balaay kan qopheesse Eliyaas Mulgeetaadha. Boor sagantaa biraan hanga walitti dachaanutti gaariitti bula.